hedduu galatoomaadha sittiinaa feertanii waan kanarraa nagaa fachuufataniif galatoomaatiniin jecha akkuma beekamu Na'imaa Umar akkuma jette an Na'imaa Umari daatinola kan inni itti dhaladhegaa Harargee lixaa ona Carcar ana habroodha naannawa magaalaa Galamsootti ganda Kooraa jedhamtu baadiyyaa xiqqoo takka keessatti dhaladhe guddinni kiyyaa immoo Deefoo Balballeetti Galamsoo hundumaa wal keessa. Na'imaa Umar obboleettii yookaan obboleessa qabdii isaan keessaa yoo qabaatte meeqaffaadha? Tole ani warra kiyyaaf hangafa. Abbaan kiyyaa ilmaan 10 ol qaba. San keessa warra lamarraa ilmaan kana qaba. Ani ta warra duraati intala hangafaati. Tokko jettee barumsa isatti eegaltee isatti immoo barumsa adda baate? Tokko jee kan inni eegalee barumsa kiyyaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa Kooraa kan jedhamu naannawa itti dhaladhisan hanga kutaa 4 qaba ture. Barumsa kiyyaa hanga kutaa 4 achittiin baradhe. Hangan waggaan achi baradhisan keessa waggaa 4 baranne termiidhaan dabre termii jaanii dura gaafa duruu gisee barattu kutaa tokkorraa kutaa tokkotti waggaa tokko keessatti yeroo lama haa dabartuu jira waggaa lama sana achitti baradhe san booda Deefoottis baradhe Balballeettis baradhe high school Galamsootti baradhe. Na'imaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa kanatti oolchan wantoota garaagaraan nama qunnama ijoollummaa keessas baatee yeroo qalbii horattu garuu Abdii Jamaal akkuma beekamu abbaa mana keetiiti. Dhiira jabaa duuba dubartii jabduutu jira akkuma jedhamu Abdii Jamaal duuba jiraachuun kan kee beekamaadha. Haa ta'uuti Abdii Jamaalin eessatti walitti dhuftan isaatu si millate moo siitu millate mee seenaa kana nutti himi? Tole ani barumsa kiyyaa high school gaafan xumuru carraa barnootaa sadarkaa olaanaa argadheetiin gara kolleejii deeme. Kolleejitti barumsa kiyyaa waggaa 3 baradhe. Kolleejii addaa isaa jedhamtutti cooperative managementiin baradhe. Hangan dhaladhee hangana jiraadhutti san beeku ture innis nan beeku ture. Kolleejii baradhee piraaktisiif gaafan Galamsootti deebi'u achumatti wal barre. Tole Na'imaa uffadhu mee erga Galamsootti deebitee Abdiin wal argite seenaa tokko jira Abdii Jamaal Na'imaan buute kan jedhus ni jira kanas irraa adda baafannaarraa mee Abdiin akkanumatti namni waliin baratu akkamitti wal baratan jechuun namarraan wal baratamoo akkanumatti akka tasaa ijaan wal altuun wal baratamoo mee nutti himi seenaa isaa buqqisiiti. Dhugaadha namarraan wal barre haa ta'uti naannawa inni hojjetu sanitti ani piraaktisa kan hin bahe haajaadhaafis gara inni iddoo hojii isaatis nan deema. San caalaatti ammoo michiyyoo habootiyaa ta'in dooyyeetiyaa jechuudha. Isaa wajjin wal nu barsiiste ishiinis dhimma biraat qabdi. Akkas isaa guyyaa jalqabaa ishii wajjin wal agarre achitti hiriyaa kiyyaa wal baradhaattee wal baranne achi booda gaa. Dhaabbitti mukatteessaniiti moo? Egaa namni hogga wal arge karattis ta'u manattis ta'u abaluun jamaa jeetuma wal barata akkasti maqaa wal jijjiirre san boodaanis hojiidhaaf dhimma saniif achitti hin deddeebi'a innis achi jira achumatti ija wal kaa'anii. Dubbiin buttaa sanoo dubbiin buttaa sun diphii dhagaaniituma bakka buutee dhaban malee akka jaansan buttaa miti waliin nan bunne inni nama butuun jiru. Seeraan dorga. Dorgasi. Tole wal bartan haa jennu amma akkamitti gara dubbii jaalalatti wal barnoota keessan san jijjiiruu dandeessa? Anis gaafa san innis dubartii fuudhuu barbaada haa ta'u ani hin beekne. Amala kiyyaa jaalattu ibaadaatii haa ta'u. Anillee hedduu dhiiraa walitti hin dhiyaadhu. Halaalumatti wal barre yeroo wal barrusi achuma boodaan akka jaalalti dhufte osuma jirru
gaafa xiqqoo bubbullu ani sujiidhaafin iddoo biraa jira wal bira ganamsa wajjin jiraannu ani graduate godhee gaafa dhufu bakka biratti ramadame osuman haala kanaan jiruuti